Kallattii kitaaba kallattii kitaaba ta'uuf miti kan barreeffame garuu qajeelfamoota jireenyaa Ibsaan ofiisaatiif barreeffatee ture. Kanaarratti kan hubannu yaadannoon Ibsaan ofiisaatiif barreessiteef ta'edha. Haa ta'uutii hiriyoonni isaa arganii akka inni maxxansu akka kaasanii kanarraa kan ka'e maxxanse jechuudha. Kitaabni kuni boqonnaa 9 kan of keessatti qabatu. Viidiyoo jalqabaa kanaan garuu kutaa lamadha kan ilaallu. Kutaa jalqabaa irratti yaadannoon ilaallu yaada nama ta'e jedhee sanni barreessedha. Kutaa lammaffaa irratti immoo hin gungumin uumaa kee galateeffadhu kan jedhudha. Deemnee tokko tokkoon haa ilaallu. Nama ta'uuf dhalatteetii jedheedha eeboon kan jalqabu kutaa kana. Nun dhalli namaa lubbuu tokkittiidha kan nu qabannee dhalannu. Jireenya addunyaa kanaa immoo jireenya waggaa 70 hanga 80dha. Kan dhalli tokko jiraatu kan jechuun umuriin namaa gabaabduu fi murtooftuu akka ta'edha. Tuduutii mo'amee namoonni addunyaa kanaaf oolmaa guddaa oolan immoo hin du'an turani. Fakkeenyaaf namoonni akka Abraham Lincoln fa'aa, Luther King fa'aa silaa hin du'an turan namoota baay'ee maqaa dhahuu dandeenya. Silaa namoonni dhalootaaf fakkeenyummaa guddaa ka'anii darban kan addunyaan kun raanfachuu dadhabde silaa hin du'an turan. Isaanis du'anis hojiin isaanii garuu afaan qabanii dubbata, miila qabanii adeemu, lubbuu qabanii jiraata, namoota gidduutti hin argamaa jechuudha. Seenaan sammuu qabaa waa hin irraanfatu jechuudha kanarraa kan nu barru. Kanaafuu atis akkuma isaan kaanii gaaf tokko ni duuta. Duuti hin oolu. Naannoon keenyaan dhaabbata. Gaafa jiraattu umurii ati jiraatte osoo hin taane hojii ati hojjetetu ilaalama. Hojiin immoo hojii uumamaniif hojjechuun hojii uumamaniif hojjechuun kaayyoo fi beekuu keessaa dhufa. Kanaafuu ija kee kaayyoo kee irratti raanfadhu. Gabaabseen ilaali. Akka namaatti duutaa hojiin raanfatan jechuuf garuu yeroo qabda. Yeroo kee kanatti fayyadami. Guyyaan tokko namoonni du'an sa'aatii 24 fidee dhufa. Yeroon kee akka kee keessa jira. Kanaafuu akkaataa itti yeroo kee fayyadamtu eenyummaa kee murteessa. Cancalaa ol qabatee socho'u kan inni tokko irratti dhiibbaa guddaa qabu yeroodha. Kanaafuu karaa irraa deemtu bari. Itti yaadi, dabal itti yaadi, irratti hojjedhu yoo akka hin gaabbinee fi haala maal na dhibdee hin jedhin. Deemnee kutaa lammaffaa haa ilaallu. Kutaan lammaffaa hin gunguminni uumaa kee galateeffadhu isa jedhudha. Jireenya addunyaa adeemsadha. Adeemsa bu'aa bahii hedduu qabudha. Adeemsa tabba gurguddaa mogolee nama miidhuu qabu. Adeemsa hafuura dheeraa baafachaa deeman. Adeemsa takka gammadaa takka mugaddaa adeeman. Haa ta'uutii haala kamuu keessatti gaafa jiraattu wanti fedhe si haa mudatu. Jireenya gidiraa hammamii keessa jiraadhu. Haala kana hundumaa keessatti uumaa kee galateeffadhu. Haala gaariis hamaas haa ta'u galateeffadhu. Hafuura baafachuu hamma dandeessetti sammuun kee waa yaaduu hamma danda'etti galateeffadhu. Yaadadhu. Amma sirrii deemeen jira. Yaadadhu. Namni waaqa galateeffachuuf sababa hin qabu. Hin dhabu. Birrii yoo dhabdee wanta birriin hin binne fayyummaa qaama namni waan qabduuf galateeffadhu. Yookiin du'a yaadiitii waaqayyoon galateeffadhu sababa jiraattuuf. Jireenya kee keessatti waan dhabdee qofaa ilaaltee hin yaadin. Kanaafuu qoraattii roozii kee irra jiruuf uumaa kumachuu mannaa abaaboo roozii kee irra jirutti gammadi. Kanaafuu viidiyoo kana jalqabaa keessatti yaadota kana ilaalleerra. Kutaa lammaffaatti fa'aa viidiyoo itti aanu irratti wal arginaa. Sababa viidiyoo kana daawwattaniif immoo baay'ee galatoomaa. Kutaa itti aanutti wal argina.